nama hidhaa roorroo akkana biyya lafaa irraayyuu hin jirtu jechuudhaani waan ammaan tana biyya keessattuu ta'aa jiru kanallee addeessa jira. Marroo fi Zammanee Kaasaatiin walitti qabate marroo jechuun hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti. Jaalmarroon Zammanee Kaasee ammoo hoogganaa faannoo ka Goojjamiiti. Dogongora Abiyyiitu hojjetetti warri kan bosonattu galchee Abiyyiitu dirree siyaasaa dhiphise qeerroo fi faannoo qawwee kaasise warra gaara jiru kan wajjin rakkoo isaanii wal mari'annee hiiknee biyyatti galfanne jedhee Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Oromoon miidhaa gama lamattuu harka qaba. Gama tokkoon fadhiidoon maqaa isaatiin aangoo yaabde isa dhaanaa saamaa ajjeesaa jirti. Gama kaaniin ammoo maqaa Oromootiin saba biraa irratti yakka raawwataniin Oromoo akka jibbamtu yookaan Oromoo irratti akka jibbaa horatan godhaa jira jechuudhaani Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Cubbuun kun kana caalaa turuu hin qabu. Jijjiiramni waaraan hin barbaachisedha kalee Jawaar dubbate. Itoophiyaan kufnaan hundinuu waan kisaaruuf daddafnee akka saba hundaa fi taatutti sirreessuu qabna jechuudhaani Jawaar Mohaammed sagantaa eebbaa isaa ka Nuurenbergiitu kalee geggeeffame irratti dubbatee jira. Sagantaan eebbaa kitaaba Jawaar Mohaammed kan Nuurenberg Jarmaniitu jalqabe kun magaalota Awurooppaa adda addaa keessattuu akka itti fufutti dubbatama. Waan akka lama jechuun waan isin asirratti hubattan yoo taate Jawaar Mohaammed akka malee cimsee mootummaa kana qeeqee yookaan ammoo mootummaa kana akka malee akka inni balaaleffate argitanii jirtanii waan akka ka miidiyaan Habashaa faatilleen Oromoolleen haasofte Jawaar Mohaammed kaayoon isaa mootummaa kuffisuu akka hin taane kuffisuu yoo barbaachisa immoo kanaan dura kuffisnee agarsiifne jirra. Ammallee marii barbaanna waan jedhu dubbatee jira. Suniin walittuu qabatee Jawaar Mohaammed ammallee mootummaa jijjiiruu yookaan ammoo jijjiirama waaraa jijjiirama hundee qabu fiduu osoo hin taane mootummaa suphuu barbaada jechuudhaani qeeqii gosa irrattuu akka dhiyaachaa turettu karaa miidiyaa hawaasaa gubbaanii mul'atee jira. Gara biraatiin ammoo Jawaar Mohaammed ammallee dhaadachuu malee dubbachuu malee kallattiin akkamiin jijjiirama barbaadu akka fiduu danda'u jijjiirama kana ammoo qaama kam wajjin akka fiduu danda'u wanni agarsiisuu hin jiru jechuudhaani warri garii qeeqa isaanii Jawaar Mohaammed irrattuu dhiyeessanii jiranii. Walumaa galattuu haasaan isaa akka malee akka gaariin simatame dadammaqiinsa guddaa dayaaspooraa keessattuu uumee jira. Keessattuu warri jechuun Jawaar Mohaammed kanaan dura maaliif callisee jedhanii dubbachuun isaa sirriidha jedhanii jajjabeessaa jiranii. Warri garii ammoo gaafa Wallaggaa gaafa naannoo adda addaa keessattuu faannoo miidhaa dhaqqabsuu waraanii Abiyyii dhaqqabsuu haga san maaliif hin dubbatin maaliif har'a dubbattaa waan jedhanillee waan gosuun akka isirrattuu dhiyeessuu fi qeeqa gosuun isirrattuu dhiyeessanii argee jira. Akka hundaafuu Jawaar Mohaammed sagantaan eebba kitaaba isaa borii Amsterdam iftaane Paris achiin duubatti magaalota Awurooppaa gosaati. Achirraa immoo gara Ameerikaa akka dhufutti dubbatamaa jira. Walumaa galattuu wanni ta'aa jiru ka deemaa jiru kana waan kalee dubbadhe irraa kaasee waan akka lamirraa haa dubbadhuuti. Gara Jawaar Mohaammeediitiin haasaan inni godhe kan fakkaataa gara mootummaa Itoophiyaatiin deebii kenname dhageettanii jirtanii sagantaan eebba Jawaar Mohaammed kan sila Naayiroobiitti karoorfame akka hin taane yookaan ammoo sagantaan sunini akka hojiin irra hin oolle dhiibbaa godhee Jawaar Mohaammed keenya jiraachuun isaalleen sodaachisa akka tahe mootummaan Abiy Ahmed keenya irratti akka dhiibbaa guddaa godhaa jiru. Karaa biraatiin ammoo keenyan yoo Abiy Ahmed gorsisaa yookaan ammoo yaamichisa dhageette Jawaar irratti dhiibbaa godhatte karaa investimentii fi karaa waan adda addaatiin Itoophiyaa keessatti waan barbaadde hunda mootummaan Itoophiyaa akka godhuu fi waadaa akka seenee karaa dippiloomaasii wanni guddaan akka hojjetametu jira. Warri garii ammoo Jawaar Mohaammed sochii amma inni godhe kana qofa isaati miti ka godhaa jiru qaama hedduutti isa duubaa jira. OPDO keessallee biltsiginna haa jiruuti. Waraanallee keessaa qaama hedduutti duuba jira. Wanni kun waan qindoomina qabu itti karoorfame isaatii kanattu gabbahee malee waan Jawaar akkasumatti danuu lafa kahee godhee miti jechuudhaani waan kanaa walittuu qabatee Abiy Ahmed raayyaa ittisaa keessalleetti warra basaasaa tikaa isaa keessalleetti warra bulchiinsaa warra hojjettoota mootummaatii fi
akkasumas qaama siyaasaa adda addaa irratti tarkaanfii fudhachuu dandayaa uf qulqulleessuu fi waan gosa kana godhuu danda'a jedhamee yaadamaa jira. Keessattuu walgahii guddaan biltsiginnaa kan dhufaa jiru kan gubbaattu tarkaanfiin akkasii sun akka fudhatamuu danda'utu akeekama. Kuni akkuma jiruun tahee eebbi kitaaba Jawaar Mohammadii kunin akka malee Oppiidiyoo birattuu biltsiginnaa jedhuuti maqaan afaan Oppiidiyoon jira. Biltsiginnaa birattuu sodaa guddaa uumee jira. Akka kirkira lafaati guddoo rifachuu irraa kan ka'anii Naayiroobii deemanii sagantaa Jawaar Mohammadii haqsiisanii akkuma dubbadhettu gaazexeessituun Ahaduu televezyiinii Ahaduu jedhamtu Naayiroobii deemtee gaafiif deebii Jawaar Mohammad isiin wajjin goote akka hin dabarre hojii irra akka hin oolle godhame sun cuftinuyyuu sodaa Jawaar Mohammadiiti warree qabanii gaafiif deebiin kunini akka hin dabarre godhamu walittuu qabatee wanti adda addaa akka dubbatamaa jiru kallattiin waajjira muummee ministeera irraa ajaja kennameen gaafiif deebiin kunini akka hin kennamne godhamee jedhamee mootummaatti quba qabaa jiranii. Ahaduu TV'n ammoo gad bayaa televezyiiniin kun waan kana kan hin dabarsinee fi nuumattuu murteessee akka hin dabarre goone maaliif jennaan gaafiif deebiin nu goone ka BBC wajjin Jawaar godhe wal fakkaataa waan gosa jettu suni yaada akkasii akka dhiyeessutti dubbatama. Akkuma kanaan dura gabaasne interviewun sun akka hin dabarre godhamu wal qabatee haga ammaan tana Jawaar Mohammadii waan dhagahee akka hin qabne yoo warri kan hin dabarsin taate Jawaar Mohammad karaa biraatiin dabarsuu fi akka dirqamu karaa feesbuukii isaa irrattu akka barreessee addeessee ture. Kitaabii Jawaar Mohammadii Keeniyaa keessa sagantaan eebbaa dhoowwamullee bal'inaan akka malee akka gurguramaa jiru bakka baqattoonni Itoophiyaa Oromoo jiranii hedduu kitaabii kunin bal'inaan gurguramaa akka jiru warri Oromoo ka Keeniyaa kunin afaan Oromootiin hin baranne qubee Itoophiyaa kan xiqqoo qubee afaan Oromoo ka dheeraa jabaa laafa gabaabaa qabu kan Keeniyaan akkasiin barreessuu hin beektu akkaataa warri ittiin barreessan akkuma afaan Kiswaahilii suni qubee tokko tokkoon barreessan akkuma afaan Ingiliishiitti barreessan suni wal fakkaata. Haa ta'uuti qubeen kun warra dhibdullee ijoolleen Keeniyaa ka Oromoo kitaaba kana hedduu bitachaa dubbisuuf akka carraaqaa jiranii dhagayaa jirra. Kitaabii kun akka malee Keeniyaa keessatti gurguramaa bitamaa jira. Kitaabii kunin Itoophiyaa keessatti maxxanfamee jira. Haa ta'uutii malee gara Keeniyaatti gara maaniitiin mootummaan biltsiginnaa kitaaba kana qabachuun gurguruun dubbisuun ittiin deemuun akka dhoowwataa ta'e karaa dabballoota kaadiree isaatiin ajaja kennaa jira. Dhiyuma kanatti dhagahuu deemtanii kitaaba hin gaabbuttu birattu abaluu birattu argame alitsatsatimee abaluun dubbisee jedhamee yakkallee namirran dhiyeessuu namallee hidhuullee hin danda'anii haala ammaan tanaatiin haala ittiin deeman haala ittiin baaraganiin kitaabii kun biyya keessatti birrii 1,000 akka gurguramu murteeffame garuu haga birrii 10,000 gurguramaa jira biyya keessattuu Jawaar Mohammad kitaabii kan ittiin maxxanfame gatiin isaa birrii 800 birrii 200 irraa buufadha 1,000 gurgura jedhanii yoo sun caalsanii 1,000 oliin isanii gurguran hin bitatina jedhee karaa feesbuukii isaatiin dhaamsa dabarsee jira. Kitaabii akka malee dimaandii guddaa waan qabuuf fedhiin guddaa waan jirtuuf gatiin isaa akka malee guddaa. Sila kitaabii kun agas cufa gabaa hin argatu warri biltsiginnaa kun wallaalaa Jawaar Mohammad irratti duulu bansiisuni sagantaa isaa kan Naayiroobii haqsiisuni waan hin taane godhuuni kitaaba kanaa fi gabayaa guddaa beeksisa guddaa Jawaar Mohammadiitiif hojjetanii amma kitaabii kun kakalee biyya Jarmaniitti dhufalleen gurguramee dhumatee jira. Bakka hedduutti akka malee gurguramaa jira. Haga ammaan tanaa waan akka Amazoonii farrattu hin baane malee silaa odoo bahee kitaaba Itoophiyaa ammayyaa keessattuu reekoordii gurgurachuun yookaan ammoo bitamuun cabsu akka danda'utti dubbatama. Kitaabii isaa biyya hin seenini maali biltsiginnaa jettullee Finfinnee keessatti ammoo bal'inaan akka gurguramaa jiru. Finfinnee irrallee magaalota Oromiyaa adda addaa keessattuu akka inni deemaa jiru. Kitaabii afaan Amaariffaa ammoo naannoo adda addaa akka faffaca'aa babal'achaa jiru waan gos kana dhageenye jirra. Namni hedduun kitaaba kan dubbisanii waan dubbisanii arganii miidiyaa hawaasaa irralleettu babarreessaa jiranii iskiriinshaatii godhanii maxxansaa jiranii namni hedduun waan dubbistan kana iskiriinshaatii aduun maxxansine maal jennaan nulleen dubbisuu barbaanna dubbisuu feena oduu harkaan nuun baane duratti nutti himina waan akkasii jedhu akka muubii daawwatanii namni bira daawwachuu fedhu namni duratti daawwate itti himuu fedha sun jechuun akka nuun dharraanee muubiin daawwanne nu godha nuyyuu kitaaba dubbisnee argina yoo barbaaddanii.
Saamaree kitaaba maxxansa malee suuraa kitaaba hin maxxansina waan jedhullee bal'inaan barreeffamaa jira jechuu. Kitaabi kun akkasiinuu bakka hedduuttuu akka barreeffamaa jiru. Oduu biraatiin ammoo waajirii Insaa jedhamu waajirii tikaaf basaasa mootummaa Itoophiyaa aktivistoota Jawaar irratti duula gootu bananii jiranii. Aktivistoonni kun kanaan dura Jawaar Mohaammed jedheen karaa feesbuuk isaatiin barreessaa jira. Warra miseensa biltsiginnaan qaba jedhu raayyaa dijitaalii ittiin jedhaman warri sani karaa suniin waraanii akka labsamu waraan ololaa jechuun maqaa balleessin akka gaggeeffamu godhamee ture. Amma immoo dabalataanii birrii biiliyoonii wadhakkaatiin nama 500 ka akkaawuntii dharaa yookaan sobaa 10,000 odeeffannoo sobaa odeeffannoo qabatama hin taane Jawaar irratti barreessan warra akkasii kana bobbaasanii jiranii. Kanaan walitti qabatee wanni dubbatamu kun hundinuu mootummaan kun hagam tokko sodaa keessa akka seenee agarsiisu. Jawaar Mohaammed yoo mootummaan maallaqa isinii kenne akkaawuntii maallaqa mootummaa fudhadha akkaawuntii dhugaa maqaa keessaniin waan feetan na arrabsa barreessa akkaawuntii biraa mooyyuu baafadha dhugaa jirtu barreessa jedhee waan akkasii maallaqa fudhadha jedhee waan akkasii barreessa jira. Karaa sunitti jira jechuudha. Interviiyuun Jawaarii kitaabii Jawaar akka malee xiyyeeffannaa guddaa argate mata dureen miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa hawaasummaa miidiyaa mootummaalleen miidiyaa mootummaa maqaa dhahuullee baatu. Walumaa galatti wanni hunduu Jawaar Mohaammed Jawaar Mohaammed Jawaar Mohaammed Jawaar Mohaammed Jawaar Mohaammed waan jettudha. Jaalatanii jibbanii Jawaar Mohaammed mata duree guddaa tahee jira. Xiyyeeffannaa guddaa argatee jira. Jawaar Mohaammed bara 2015-14 yeroo sochiin barattoota Oromoo jalqabde diddaan Oromoo jalqabde mormiin jalqabdisan warra maqaa Itoophiyaa dhawaatu waan tokkotu jira. Jawaar Mohaammed callistee fi fidda malee eessaan baataa ittiin jedhanii turanii gaafsun isin callisa harka maradhaa taahaa jedha. Ani bilisi isin baasa bilisoomuu deemtanii ni gartanii mootummaa kan ni kuffisna yoo hin kufnellee jechuun itti gaafatamummaa fudhadha. Garuu hin kufa isin waan tokko hin gootanii callisa taahaa jedha. Biiliin keessan irra jirti jedha. Anattuu fudhate isinii hunda kaffalaa waan jiru tokko dubbatee jira. Hardhalle jechuun waanuma gosuun fakkaatu tokko karaa feesbuukiitiin barreessee jira. Jawaar Mohaammed afaan Ingilishtiin barreeffama barreessanii waanuma suni wal fakkaatu jedha. Itti yaannaa mari'annaa qormaata goonaa ni falminaa ni karoorsinaa ni raawwannaa waan jedhu barreessee jira. Waan kana ammoo hojiin baasnaa hojii irra oolchinaa jedha. Kan ammoo qabadhaa yaadi kan baankittuu galfadhaa jedha. Yoo kun hin taane na balaaleffachuu dandeettanii yookaan biilii keessan natti erguu dandeettanii herregii isaa hisaabii narra jira jedha. San godhuuf godhuu dhabuun ammoo filannoo keessan jechuudhaani hagas hunda konfiidensiin dubbachaa jira. Jawaar Mohaammed akka yeroo kamiyyuu konfiidensiin akka malee